dubbii Waaqayyoo ilaalla. Waaqayyoon beekuutti guddachuu mata duree jedhu wal wajjirraan ilaalla. Waaqayyoon beekuutti maal ta'u guddachuu. Efesoon boqonnaa 4:15 jalqabnee dubbii Waaqayyoo dubbifannee fi achirraa kaanee fi waa'ee mata duree kootii waa dubbadha. Akkas jedha. Kana mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaa gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti in guddannaa. Haleluuyaa. Kana mannaa gararraatti waan garaagaraa dubbata 13 jalqabee yoon isinii dubbise kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beekuu namoota ga'aa taanee guddannees safara mootummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a. Mee yeroo gabaabduu Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa Abbaa keenya dubbii kee dhaga'uu fuula kee dhufneerra. Amantoonni isaaniis maqaa Gooftaa Yesuusiin hafuura qulqulluu dubbii kee hiiki nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin yaada laphee keenyaa bani. Liidiyaan gaafa isaan lallabaa turan yaada laphee isheetti banamee dubbii kee fudhattee jireenyi ishee gedderame. Dubbiin kee jireenya namaa gedderaa. Dubbiin kee levelii namaa dabalaa. Dubbiin kee ilaalcha namaa jijjiiraa. Dubbiin kee yaa Waaqayyo waan haaraa godhaa. Dubbiin kee lafa duwwaa guutaa. Dubbiin kee gadda gammachuutti gedderaa. Dubbiin kee abdii kutannaa gara abdii guutuutti fidaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kee nutti dubbadhu. Yaa Waaqayyo dubbiin kee humnaan as gidduutti haa dubbatamu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Daddafee dubbadha. Gara Waaqayyoon beekuutti guddachuu. Guddinni karaa lama jira. Fooniif hafuuraan. Guddinni fooniif hafuuraan jira. Adarra kan irratti dubbadhu waa'ee hafuuraan malee waa'ee isa jireenya hafuuraan malee waa'ee isa jireenya foonii miti. Isa jireenya foonii as keessa namoonni na caalaa beekanii akkamitti guddatu gara jireenya fooniitti isa jiru baay'ee keessatti jirtu na caalaa ibsuu dandeessu. Kan hafuuraa immoo waa'ee hafuuraa na caalaa kan ibsuu dandeessa jirtu akkuma gidduu. Garuu immoo waanuma Waaqayyo naa kenne immoo Waaqayyo na hubachiise tokko isinitti dubbadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sheeriin isinii godhan guddinni karaa foonii yoo ta'e guddachuun akka saayinsiin jedhutti qaamni namaa guddachuu yeroo isaa jalqaba. Warri saayinsii baayoloojii walii baratan meetaamorfoosisii keessatti xiqqaarraa gara guddaatti maalirraa jalqaba guddinni. Warri baayoloojii baratan guddinni maalirraa jalqaba. Adiin gadi akka baratan fitesirraa jalqaba fakkaata guddinni. Achirraa jalqabee jijjiiramaa dhufee nama guutuu yookaan qaama guutuu yookaan waan lubbuu qabu guutuu ta'a. Asii ol immoo guddinni qaamaa kan inni itti dhaabatu akka iddoo tokko kitaabota tokko akka dubbisetti shamarranii fi dhiirri garaagarummaa qaba. Dhalaa fi dhiirri garaagarummaa qaba. Lafa iddoo isaan itti guddina dhaaban. Akka kitaabni sun jedhutti shamarran yookaan dhalaan tokko gaafa waggaa 18 ga'u guddina dhaaba. Dhiironni garuu amma waggaa 21tti guddachuu danda'u guddina dhaabuu hin danda'an. Garaagarummaan achuma gidduu yoo jira. Adoon maaliif akka ta'e beekun saayinsiin tokko akkasidhaa jechuudha. Kitaaba tokko akka dubbisetti. Guddinni qaama namaa achi ga'ee dhaabataa jechuudha. Jalqaba namaa dhuma qaba. Guddinni inni kan hafuuraa garuu jalqabaa qabaatu iyyuu malee dhuma hin qabu. Maaliif dhuma hin qabu beektu? Iddoo nama dubbifne kanatti amma eessaatti amma qixxee Yesuus Kiristoositti
to grow to be the level of Jesus Christ. What is the level of Jesus Christ? Altitude sama, level in altitude sama. Beragam era begina, beku sa level in beku sa. Bena unlimited. Asgae abate akamuti nabi yala bati barun si karabarun sa din nabi la bagae abatu kam. Lava gae abatu kam. Gudina karaboni din nabi la bagae abatu kam. Abi yala bati mante. Edo kanati garu Efesoni terobarre su Paulosi amma kitte Yesus Kristus itu gudacun nurrajirai. Amma kitte Yesus Kristus itu gudacun nurrajirai. Kitte Yesus Kristus pun mari levelin sama la yojenne madalun danne levelin Yesus Kristus asga anjen. Baru sana asga anjen. Kabenya di levelin sa asga danne. Raji Raju tiras keula asgae abate levelin kamu itu ragu dari Yesus Kristus. Amu wagga sodomi sari biya bakana rature kesatiu. Wagga sodomi biya bakana kesatiu leveli adana gae abate kanjen munjur. Anam levelin sa limiti. Levelin be kun sa limiti. Educationally level of Yesus Kristus kaba kai pastor san kaba. Macam maybe yo teologi kesat tuan betul je ada malay. Macam kama jawab kulluti botari Yesus Kristus level educational level kama kanja tunjuk. Atau baik agak bersih sekesat beta tunjuk. Untuk bibnet tu educational level botari Yesus Kristus injuk educational level kama. Garumo educational level me eto warra limit kita as da buddin sa level ni sa buddha sasi warna jalan chala kan tiket esun dan itu karena buddin dia mantota buddin ya pura jal kabaha kabatu yumale kumai abu jatu wa ayum be buddhatun jal kabaha kabatu yumale kumai kamu saja du konklusi jadi gode da barra jal kabaha kabatu yumale kuma hingkamu Dapat bisa rumah kamu gombo ta Yesus Kristus di rumah kamu ate. Rumah kamu kandet ta yote kamu ta Yesus Kristus rumah yang kamu ate. Levelin sadana lai kanjer unjur ate. Kana rumah kamu. Aka yung be ko tuda chun rumah kamu. Wa ka yung be ko tuda chun limiti din kamu. Gara dua ka yung pato. Kundi ni karafo aku soal fak bajra tu kan berangkat berada di luar faya berada di baris aske sejira faya berada tera orang faya berada tadi esaga kabagutin ni anak nama ko esaga emo rumah akan jerbena bare tirebe garu ini kan aturan wa kayo pepuli asigal abayo kala sinti to mula makan jeru injur Buddha ni hikunti Buddha tu jinjiramu bukan hammat rela jabaru biara change tahu danda economically tahu danda educationally tahu danda something is change Buddha kan mungkin something is change if we see something is change we can say growing progressing. Garu wanti to boy. Hakenya telefon. Wal untuk tikenya baranne nabi baratini jiru. Be bakenya wala barajiru karana bakenya wanti ni budane. Nabi tu mudan. Wanti budane
Solomon. Agak wakil saya itu. Lamefa waktu penjelamas. Kameramas toko Solomon de Bizera. Ebi bab lamefa waktu bukan ni nak kanata. Injuru itu dah balenda. Muka muka. Akala bukti muka lah kanata ratas kau bukan. Never change. Takkan bukan cundana. Kalau saya sendiri sekolah tapi bergaya saya tak jiram si sana lanjut. Wanton ni bukan cundana ni nak kanata agara muka muka. Bukan waktu terjelapo, waktu terbuka bagi waktu terbuka. Wan nuni alih apa? Waktu terbuka bagi satu pun. Waktu terbuka bumbu, jero hunduma, guya hunduma, dakika kesat sekendi kesat should be growth, should be progress. Gudira kacil sudah daud terjeracu. Waktu terbuka butuh. Karena satu pun. Karena kalau itu budana, toko gawa kayumbe putih budana, ebeton abur pula salira dan kabe do mana madu besera. Kalau itu budana, toko gawa kayun be putih budana. Gudini esaraja kaba. The starting point esaraja kaba gudini odene. Yadu raja kaba gudini. Samur kita baca kota kajian, kita baca kota besar. Your thinking is determined, your feeling it. Your feeling influence your action. Your thinking is what determine your feeling. Your feeling is influence your act. Karena aku tidak sadar kabayadu raja kabuanto koyadu. Oke, gara-gara timbul dan kanjeruk dan kabayada. Irga yade bodemo. Wanti dia ada some feeling is as keser hati god. Gara ekonomi timbul dan financial timbul dan dia ada tanam. Wanto ta financial disebut disan feeling is as keser ba. Wanto ta financial disebut disan yero anju feeling god. Karena kita harus ada banyak gambar terus. Karena you thinking determine your feeling influence your act. Kalau you are your father. Karena bi udah cun starting point inside sadar kaba thinking di rajal kaba. Erga udah cun starting point inside kekenya bode. Garam itu budana saja ruhi fama satu kefawa kayombe kuti budana isalam mefa garam itu budana isaja ruhi wah dupi bukan wah aja bahasani be kuti budana wah aja bahasani be kuti budana kalau dia wah kayo fato wah budina toke babe terus lama toko jal kabeh na malu sudah kartu atis ibirota cha tokos namana bahatu ibirota shan pura to paga kunalama namana bahatu number bada namana gandare dubisu number bada chula to kefa Petros lama toko jal kame namni bahatu yudra dar bisa wal magar gade ta jajlade wal magar gade ta jajlade now babat to kefa Petros ukonna toko lakos ukonna lama lakos to kojal kabde yonu bifte baye bareda beki ba hatte to te nu bis mai kenne
Ibroota ja'a beekina tummoo miti dinaa la tummoo nu dubbisi baafadhu ibroota ja'a tokkuma jalqabii ibroota 5 11 12 faa keessaa nu dubbisi Petros beekin qabatee ya Petros jalqaba boqonnaa lama lakkoofsa tokko kaasee kan jedhu amma sanniina hundumaa akkuma hundumaa of arguu dhabuu weennoo maqaa namaa balleessuu hundumaas ofirraa qabeessa akka mucooliin reefuu dhalatan aannan barbaadaniif isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa hattummaan keessa hin jirre akka aannanii sana dharra'a isin gaarummaa gooftaa mi'eeffattaniitu yoo ta'e kana hin gootu. Ameen. Kadhadhi Waaqayyo Faadha. Maal godhaa ittiin guddachuudhaaf dubbii hafuuraa isa kam isa hattummaan tokko iyyuu keessa jira. Isa beekuudhaaf maal ta'uuf ittiin guddachuudhaaf maaltu nama guddisa kan jedhuuf gaaffii yoo qabataa jirtu ta'e dubbii Waaqayyoo jechuudha kan nama guddisu. Gara hafuuraatti guddachuudhaaf dubbii Waaqayyoo dubbisuun nurra jiraachuu. Dubbii Waaqayyoo kana beekuun nurra jiraachuu gara hafuuraatti guddachuu. Waaqayyoo beekuutti guddachuudhaaf wanti nu gochuu qabnu erga yaadnee booddee erga fiil goonee booddee haftii nuun itti seenuu qabnu dubbii Waaqayyoo dubbisuudha. Reading is very important for our life. Jireenya dhala namaa kanaaf dubbisuun baay'ee barbaachisaa. Akkas jedha lubaa Dr. Gammachiis Destaa barsiisataa baay'ee jaalladhaan utuun jala taa'eedhuma sa'aatii lama tuni barsiisee nan dadhabalee yaadeen biyyaa tuma jala taa'ee barate. Nama baay'een dinqifatu keessaa luba Dr. Gammachiis Destaa nama tokkodha. Baay'ee barsiisa. Maal jedha yeroo kileenitti seenu kitaaba sanii fudhee seena. Iddoo tokko deemuuf yeroo ta'u kileenitti yeroo seenu kitaaba sanii fudhee seena. Kitaabota kana dubbisee fitan. Dubbisuun jireenya dhala namaatiif baay'ee barbaachisaa. Hin dubbiftu yoo ta'e waan tokko hin dubbiftu yoo ta'e wanti beektu bara baraan suma kaleessa beektu bara baraan. Soba rajo. Soba. Itu betul tak awal di betul suma kaleessa beektu bara baraan suma beektaa suma fudhattee duuti. Hin beektu taana. Kanaaf Waaqayyoon guddachuudhaaf inni jalqabaa dubbii Waaqayyoon dubbisuu danda'uu qabna. Hafuuratti guddachuudhaaf inni jalqabaa macaafa kana dubbifnee beekuu danda'uu qabna. Macaafa kana dubbifnu karaa kana hin beeknu taanaan amantiin keenya gatii hin qabu. Min Ingilisi kana hin beeknu taanaan amantiin keenya min Ingilisi. Ija jabaadhee mansitti. Kana hin beeknu taanaan kana dubbifnee beeknu taanaan tiksii tokko illee beektu taanaan amantiin keenya min Ingilisi. Hiikan qabu. Qaadabboonni kana fuudhaniitti yeroo seexanni nama keessa baasanii kanaan hawwadhan. Ani natti jedhu isaan maaliif beeku? Amantii qabu dubbisuudhaaf maal gochuu hin danda'an dubbisuu hin danda'an hin baranne waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo beeka. Nu beekaan Waaqayyo. Waan sitti hin laatiin sirraa barbaadu Waaqayyo. Kana qabadhaa. Waan sitti hin laatiin sirraa barbaadu. Akkati barattu kan godhe Waaqayyo. Akkati dubbisuu dandeessu kan godhe Waaqayyo. Sitti kennee hin dubbiftu taanaan sirraa barbaadu. Bire. Waan sitti hin kenniin sirraa hin barbaadu. Qabeenyaan qabdu taanaan akkati kennitu Waaqayyo sirraa barbaada. Hin barbaadu. Waan sitti hin kenniin sirraa barbaadu. Kanaaf obboloota koo gara Waaqayyoon beekuutti guddachuudhaaf inni tokkoffaa dubbii Waaqayyoo kana dubbisuu danda'uudha. Ani baay'ee nama dubbisuudha ofiin hin jedhu
garuu I will be. Wantani gara fuulduraatti ta'uudhaaf deemu nama baay'ee dubbisu ta'uudhaaf hin karoorfadhee jira. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Ati manaa kun isheen baay'ee nama dubbiftu baay'ee dubbifti. Baay'een isheen dubbifadha. Macaafa kanaa kakuu haaraa tiksii eessaa yoo fuudhii gaafadhu. Chinoos baay'ee dubbifti. Ani garuu ishee biratti gaafa nama madaalu hin jiru. Yeroo tokko nan dhufa dubbisuu jalqabeen nan dhufa. Garuu seeti. Kanaaf obboloota ko Waaqayyo dubbii hafuura sabummaa keessa jirsa ittiin guddachuudhaaf isa karaa aannanii maal haa ta'u eegonnu dubbifnu waa'ee Waaqayyo kan nun keessaa arguu dandeenyu Waaqayyo manni Waaqayyo maalidha Waaqayyo maalidha waan inni natti amane kun maalidha maal mala inni hiikumti isaa maalidha inni waan akkamiiti waan akkamii immoo sii gochuu danda'a kana beekuudhaaf dubbisuu sirra jira beekuudhaaf dubbisuu nurra jira macaafa qulqulluu kana dubbifnu yoo ta'e abbaa barbaadetti nu hundu harkisaale abbaa barbaade wajjin adeemna abbaa kottuu na duukaale jedhe wajjin adeemna kottuu faana koowwe abbaa jedhe wajjin adeemna duukaa inni garuu waan akka duukaatti adeemsisu waan akka isa duukaa deemtuu waan barbaadeef qabu dubbiftee beektu taanaan isuma duukaa deemtu macaafa kana beektu taanaan hin dubbifne taanaan namni tokko ka'ee ol ba'ee dhaabatee amantiin kun sirumayyuu waa'ee du'aa ka'uu maalee nuti dhaqee argee eessaa dhufee kanaaf du'aa ka'uun hin jiru namni tokko deemee dhufee asirra dhaabatee dubbate aameetu wal geenye maqaa gooftaa Yesuus hin dubbiftu taanaan jechuun jirta kaa nan jedhama maaliif hin dubbifne hin beeku sirumayyuu waa'ee du'aa ka'uu kun shakkisiiftuudha anoo durumayyuu inamallee bataan hangalle anoo hangalle sirumayyuu hangalle garuu jedhaniifini akka yeroo abboonni maal beekta sirumaanoo jedhaniif hin dhufe malee hangalle kanaafiyyuu waa'ee namantii kun malaan hangalle hin dubbiftu taanaan akkas jechuun jirta sirumayyuu hangalle ummatu isaanii ummatu namoonni tokko bara Waaqayyo nu gargaaru bara keenya keessa qorumsa akkasii badaan jiru malee baroota durii karaa mootummaa warri mootummaa Yesuus kadhan dhiiftamoonni dhiiftu hin jedhuni as jedhe jechaa turan ni Yesuus kadhan dhiiftamoonni dhiiftu gaafa jedhani anoo siluma jedhanii malee waa'een isaa hin hangalle hin dubbiftu taanaan macaafa hin beekne taanaan dhiifa manaa godha ana dabalate including me macaafa qulqulluu hin beeku taanaan anoo silumayyuu na hangalle jechuun konoon kana beekta taanaan garuu kana dubbifteetta taanaan garuu macaafni koo akkas jedha macaafni qulqulluun akkas jedha kanaafuu ani nan du'a malee Dr. Gammachiis ammas jechuma isaa fayyada geggeessuudhaaf waa'ee leadership irratti barsiisa ture geggeessuudhaaf reedii taatu taanaan dhaggeeffattee jirtu geggeessuu reedii taatu taanaan geggeeffamuudhaaf roollu maaleetii taatu geggeessuuf immoo maal beekuu qabda barachuu qabda beekuu qabda guddachuu qabda utuun guddatiin nan geggeessa kan jettu yoo ta'e kan sin geggeeffamu Elan Waaqayyo haa ta'u. Kanaaf obboloota koo dubbii Waaqayyoo beekuutti guddachuudhaaf inni jalqabaa dubbii Waaqayyoo dubbisuudha. Waan dubbii Waaqayyoo kana wajjin wal qabatu mitseetii garaagaraa waa'ee waan hafuuraa kanaa dubbatu hundumaa barbaadanii faana bu'anii dubbisuudha hin bira ga'uu danda'u waa'ee Waaqayyoo. Waaqayyootti guddachuu kan nun dandeenyu waa'ee hafuuraa sana dubbisuudhaan. Namoonni kan isaan dookterii argatanii namoonni kan isaan dookterii argachuudhaaf maal gochuu isaanii irra jira dubbisuu qabu barachuu qabu
ta'e macaafa qulqulluu hin beeknu yoo ta'e amma nuun balleessu amma nuun ijaarrudha amma nuun balleessinutti caala. Kanaaf macaafa qulqulluu haa dubbifnu, macaafa qulqulluu haa beeknu, macaafa qulqulluu haa qorannu. Haleluuyaa. Erga dubbifnee booddee waa'ee isaa yaadu. Waa'ee isaa yaadu. Mee saqaan isaaniis sinii biratti hin deemna. Filiphiyuus tokko sagalee hanga kudhanii namni dafee baafate dhufaa dubbisu. Filiphiyuus tokko sagalee hanga kudhanii ergaa gara warra Filiphiyuus. Ergaa gara warra Filiphiyuus. Atari baafate. Jaalalli keessan uumaa qabaachuun dubbii gargar baasuu hubachuunis baay'isee itti caalee akka adeemuuf isin isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftanii akka hortanii guyyaa dhufa Kiristoos bakka malee gufii malees akka taatan jechuu godhee. Ameen. Kirani Waaqayyo faadha. Maal gochuu? Waaqayyotti guddachuun Waaqayyo beekutti guddachuun isaan silaa lammeeffaarratti sinii dhufetti dhufa. Dubbii tokko gargar baasanii beekuudhaaf nu gargaara. Qabxii silaa jalatti qabachuu dandeessu. Dubbii tokko waan tokko gargar baasanii beekuuf hafuura keessan dhimma fuuraa keessan ani dhimma foonii keessatti dubbachaa jiru. Waa'ee koominiitii keessatti isarratti dubbachaa jiru. Manuma Waaqayyoo keessatti dubbiin kun hin taa'u hin ta'u sirrii nama sirrii akka macaafa qulqulluutti wanti dubbatamaa jiru kun wanti dammaqsaan dubbatu kun sirriidha akkami garagalchitanii ilaaluu danda'u sirriidha jira. Namoonni tokko yoo namni irraanfadhu waldaa Ebenezer Manisootaatti faarfannaatiin hin tajaajilan ture. Ennaan inni faarfadhuun akka dingataa harka koo kiisii keessa kaawwadha. Aadde Uddee jedhamu gaafa direktii irraa tajaajilee gadi bu'uu gara koo dhufte naan jedhe maalan godhee maalin balleessee jedhe akkamii iddoo aarsaa Waaqayyootti harka kee kiisiitti keessee tajaajilta naan jedhe. Ega guyyaa gaafa sen harka koo kiisii kootu ittiin kaawwanne direktii irratti. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Haadha Aadde Uddee jedhamu nama baay'ee gooftaa jaallatanidha. Waldaa Ebenezer keessa jiru achumaaniyyoo kan dhaga'an ta'e Waaqayyo isaan haa eebbisu. Erga isaanii kiisii warra kootti hin keenye Ebenezer irratti. Maal goote namatti kun haati kun hafu? Waa gargar baafte namni tokko iyyuu fedhatti dubbatee jiru. Tajaajila keessatti lallaba keessatti wanti dammaqsaan dubbataa jiru kun hafuura keenyaaf akkamii jechuu danda'u sinirra jiru. Jettanii mateessanii ilaaltanii gabboote of ilaalaa. Waanuma dubbadhu kata'ee biqilchitanii darbaggalla yoo ta'e qofaa ilaala. No. Waanuma dubbatamu inni kun dhimma hin qabu maaltu nagashi? Ati nagashi ani achi keessa jiru. Tokko wanti nuti ilaalu wanta tokko maaltu nagashi ani achi keessa jiru. Barbaade ani dubbatu kaan barbaade jiru kaan barbaade ani lamu waan barbaade ani dubbatu maaltu nagashi laala? Amnaatiin ta'e jecha akkasiin jiru. Please, you are in there. Kanaaf lafa jirtu waa tokko dubbii tokko gargar baasaa beekaa adaraa jedhe Phaawulos gara warra Filiphiyuus kanatti barreessa. Waa tokko gargar baasanii beekuutti akkasii guddatanii barbaada. Waa tokko gargar baasanii beektu yoo ta'e kun hadhaadha, kun mi'aadha, kun hin ta'a, kun hin ta'u kana jettanii gargar baasanii beektu yoo ta'e guyyaan gooftaatti mudaa tokko malee fuula isaa dura maal ta'uuf jirtu? Dhaabachuuf jirtu. Nama waa tokko adda baasudha kan guyyaan gooftaatti fuula isaa dura. Waaqayyo dhiifama naannoo namni
yoo waan tokko adda baasee beekuudhaaf yoo waan dubbate abbaa dubbeettanii walakkaatti lasaanaa. Instead maal jette maal jette maalidhaan sun maal nuti dubbatte sun dhugumaan Mooseedhaan nu fayyadu walakkaa adda baasa. Nama adda baasu ta'a nama waa adda baasu ta'a nama akkasumatti inni dhimtu hin ta'ina. Namni biddeen akkasitti walitti qabee haamti keessa jiru yoo liqimsee dhaqee qoonqoosaa ordee yookaan biddeenicha lafa buusisaa yookaan immoo garaa keessa seenee dhufuutti gara opereeshinii meeqa keessaa baasu achi keessatti maayilii waan biraa ta'e ajjeesuu ni danda'a. Otoo nyaatiin dura biddeenichi maal akka ta'e ilaala. Kana inni dubbataa jiru. Maal akka ta'e biddeenichi maal biddeenichi kennaa jira. Maaliin maree fide waan biraa keessa jiraachuu danda'a baay'ee. Abaatiin kaa'uun gaafa fidu maaliin maree fide? Let me see. What is inside there? Maybe chicken, beef. You should know what is inside. Unless alluma deema faanitti si kaa'uuf jennaan ameen jettee hammettee liqimsi. Ilaalu waan keessatti Waaqayyo si eebbisu. Ilaaluun nurra jira. Gaafa jedhu kana dabalatee anis ilaaluu beekuu danda'uu nurra jira. Maaliif obboloota koo barri keenya bara hamaa baratti namni ani Waaqayyoodha jedhu yoo jira maala onlaayinii kanarraa argaa jirtanii yoo hamaadha barri keenya. Baratti amantiin hin jiru jedhamaa jiru keessa jira. Anaadha Waaqayyo baratti jedhamaa jiru keessa jira. Baratti namni nama baatee naanna'u keessa jira. Kanaafuu waan dabaaftee beektu ta'e waan manni si fide liqimsita yoo ta'e ittumaanuu amantii keessaa baafata. Dubbii Waaqayyo. Namni baafattanii gara walitti qabuuf ituutti fidaa Ibroota 5 ofii kennee ture 5:12. Namni baafata. 11 jalqabee nu dubbise. Akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Waa'ee isa dubbatamee kanaaf waan jennu baay'ee qabna. Garuu wanta dhageessan hubachuutti daagii waan taataniif ibsuun rakkisaadha. Isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maxxan turtan. Amma garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaa iyyuu nama hiikee isin barsiisu hin barbaachise. Qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhuguun barbaachisu taataniittu jedha. Waaqayyo si eebbisu. Phaawulos maalirraa eegi jira kanarra? Guddinarraa eegi. Akka isaan tajaajiltoota yoona kana tajaajiltoota ta'anii utaanii qophaa'ee yoona kana yeroo ni waa lallabu yeroo ni waa gaafadhu afaan irratti taa warra jedhee qophaa'ee gaafa inni dhaqee itti dubbachuu jalqabu hin jiran isaan biyya kana waa'ee Kiristoos inni sana dura waa'ee amantii waa'ee du'aa qabu gajjallaa yoo dhatte amantii inni gara dubbiin inni gara jalqabaa gajjallaa jira inni dubbiin inni gara jalqabaa isaan barsiise waa'ee du'aa qabu isaan barsiise waa'ee Yesuus Kiristoos isaan barsiise Yesuus Kiristoos dhufee dhalatee du'aa qabuun lammeeffaa akka jiru isaan barsiise gaafa inni deebi'ee dhufu isuma jalqabaa sana iyyuu understanding goone isaan hin beekne baay'ee gadi. Ani barsiisota taatanii akkasii iddoo garaagaraatti si darbuuf hin dhufe waan jechuun isaan ollachi keessatti hin caafamu. Iddoo garaagaraatti si darbuuf akkasii lallabaa taatan akkasii raajii taatan waan kana taataniif kanaaf hin qophaa'e dhufu. Isin garuu ammayyuu isa gara jalqabaa iyyuu hubachuu hin dandeenye. Iddoo kanatti gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota lamannitti komate tokko dubbadhee gara fixuutti dhufa. Maatiyoos boqonnaa 17 lakkoofsa eessarraa jalqaba. 17 sanaa jalqabee wanta inni isaan komate
dubbii waaqayyo adda baafnee beekuutti guddan. Maaltu maalidha kan jedhu beekuutti guddan. Kamti garamitti na deebisa kan jedhu beekuutti guddan. Karaa ani irra deemaa jiru kun dammaqsaan maal barsiisaa jira maal dubbataa jira beekuutti guddan. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namni guddate akkuma fooniitti namni guddate tokko maal ta'a? Sababii namni tokko guddatu gaafa guddatu maal ta'a? Indipendenti ta'a. Of danda'a. Nama takkaan irraa maatii isaarraa of danda'ee adda ba'a. Wallaala guddattee hin jirtu taanaan indipendenti taatee hin jirtu taanaan sababii guddannu ofii keenyaaf qofa miti namaaf guddanna namaaf isin guddanna nama isin gargaara ollaa keessa amantoota ofuma qofaaf miti kan guddanna. Guddattee hin jirtu taanaan garuu ofuu hin dandeessu. Baadiyyaatti guddatanii mee namoonni baadiyyaatti dallaa jaatanii beektan utuu baay'ee beeku. Dallaa qabdu beeku. Sirriitti qabdu. Utuu dallaa jaaruun baay'ee jaatanii beeku. Utuu baay'ee. Erga bartee akkuma isa beekutti sirrii natti jaarta. Gaafa jirtu eeggaa baay'ee. Sifatnya itu udah ndak. Bukan malah dia lu sifatnya itu udah ndak. Kalau bisa jangan sampai balik minggu dah. Anali malah udah arra ori alat tinggal siapa kalau alat ini lah nanti era. Anali jangan jangan sedek lagi. Arra ori pun jadi kumenan. Masih jadi keren. Namni of hin dandeenye ijaaruun beeku. Instead dallaa cabsee dallaa jiskee alatti walitti. Kanaaf guddachuu nama jedha. Garamitti gara qixxee Yesuus Kiristoos. Garamitti waa'ee hafuuraa beeku. Garamitti isa kamtu maalidha jennee adda baasu. Garamitti isa kamtu sirriidha jennee adda baasu. Garamitti gara dhugaa beekutti. Waaqayyo isin ayyaana. Efesoon boqonnaa afur lakkoofsa 25 sini dubbisee fita. Kana sini dubbiseen dubbii kwachumaan tola gara dhugaa isaa arfeffaa gara miti guddanna gara dhugaa beekuutti guddanna. Efesoon boqonnaa afur lakkoofsa 25 namni dursee baafatee jiru ta'e bisa kana dubbifnee fidna. Efesoon afur 25 dursee dubbisee argatee akka jira. Kanaaf namni akkuma addaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti haa dubbatu. Kanaaf namni hundumtuu soba of keessaa gadi baasee dhugaa immoo walii isaatti haa dubbatu. Kanaaf inni arfeffaa garri nuti itti guddannu dhugaa beeku. Soba gidduu jedhama jechuu danda'a. Aayyaa wanti danda'a kun soba. Aayyaa wanti natti dubbate kun soba. Sobaan soba jedhaa danda'a. Sobaan jedhamee silaa sobaan anatti isin soba yoo ta'e yoo akkaataa kanatti hin barbaaddan achi na baasaa haa itti baasa. Wanti amma dubbatti soba ture. Please na jedha. Achi na baasaa. Ettee gooftaa Yesuus iddoo itti amma komateetti bartoonni yeroo inni waa dubbatu achuma dhaabatanii maaliif dadhabneetti hin jenne yeroo inni namoota namanne kan achi erga namoonni suphaniitu achi qofaatti isa baafataniiti maaliif hafuura kana baasuu dadhabnennaan amantii isinitti wanti akkasii soomaaf kana kan maneessanii. Kanaafuu kunoo tokko dhugaadhaan dhugaadha jechuu akka nu dandeenyu Waaqayyo nurraa barbaada. Sobaan soba jechuu akka nu dandeenyu Waaqayyo nurraa barbaada. Walii keenyatti dhugaa akka nu dubbannu Waaqayyo nurraa barbaada. Inni main pointii kana dubbifnee haa beeknu. Kana dubbifnee ittiin haa adeemnu, ittiin haa jiraannu, ittiin miila hafuuru, ittiin lafee keenya haa jabeeffannu. Waa'ee kanaa haa qorannu. Waa'ee kanaa qorannee irratti riserchii haa hojjennu. Galanni Waaqayyo faana. Waa'ee dhugaa. Waaqayyo sin haa eebbisu. Mataa keenya gadi qabannee dubbii Waaqayyoo
galateeffannee xumurra.